namicha san irraa mindaa fuudhuu fi ka hin qabne usumu yayyoota nama san keessatti ajjeesanii osoo waan takka godhanii maaliif fuutee galchite tokkoffaa yoo tana mataa kan keetiyyuu seera hin qabdu kaameraa mana keessaa qabda malee seera gadi baatee ol deebituun hin qabdu nama baasaboora hin qabnetu keessattuu dallaallonni Dubaayin keessa jirtan baasaboora iyyuu kan qabne baasaboora namarraa fudhattaniitiin ukata kaayattanii jechuudha teessaniifuu mataa keessaniifuu gabbaataniitiin moodesii bitattanii ol deebuu hin dandeettan gina immoo namarraa baasaboora fuutanii haadha namarratti taatanii abbaa namarratti taatanii fuutanii ol kaa'atan haati tun hadda ilma ofii facaaftee dhufte osoo haadha tan ta'e taate hoo osoo ummaa tan ta'e taate maal godhuu hedda akkuma kan keetti san bar osoo taatee fi osoo jireenya qabaatte mana keessa kaameraa galfatte algaa bareeda galfatte jaarsa ofiitii waliin shallaluu barbaaddi bar haati tan ta'e tanadda ankaraata taartu tun tanadda shintibeetii namaa miicaartu tun tanadda arabsi mirgaa jirtu keemisi qabuusi ati saalfattuu ofirraa maaf kakatti wanni kakattuuf namicha situtti gaafatamummaa fudhate namichi sitti kenni taanaan mallaqa mucattii situ kan arrabsuun dhageeffadhu asirra naarrabsuun illee narraa fuudhuun dandeettu siraan asli no mustahil akkanatti narraallee fuudhuun dandeettu haasa'uu illee dandeettu dammoo kana hunda mirga afaan kan kee guuttattee afaan haasa'uu dandeettu namni feemas ta'ee fooyin fooloo baay'ee qabaam jedhee namarratti waan fedhe haasa'uu dandeettu mustahil narraan haasa'uu dandeettu dhugaa jirtu sitti himee siin jedhaa arbaan jirtu asli na dhageeffadhu ati fakkeenyaaf mana hojii tokko yoo nagalchite namarraa gad nama cabsitee odoo maalinnatti namaan beelin cabsinee obboleetti tiyya barsiin arrabsine yaanini sin arrabsine bar maaf dhugaa didda ani mana dhageeffadhu dhugaa didda si'ii miti dhageeffadhu si'ii miidiyaan lallabuu miti obboleessa isii dhageeffadhu si'ii miidiyaan lallabuu miti obboleessa isii haqaattu as keessa jira dhageeffadhu narraa bahe ina odoo namni kun miidhame addi cadda amma jechuu dandeessa dhageeffadhu amma asli dubbatamuu danda'a haasamuu danda'a haa guuramuu fi karaa feetaniin guuraa fi sigalee garuu ammoo waan hin taaneen akka hin taane boottee birrii guurrachuun normaal haa guurrattu mallaqa tiktokii irra guuruu fi isin galchuu haa qasiin si bira qabdu bicha karaa jirtuun dubbadhu guuraa fi maal godhaa fi mallaqa tiktokii abbaan barbaade haa qabu akkana narrabsin kasanii si galchu Amina gura naa kennime naga harmee ta'e tara si biyyarraa fide moo nama biraatu fide ana fide biyyarraa hayyee osoo rabbiin godhini mucayyoon tun na dhukkuba jette duute lubbuu itti gaafatamaa harmee kana akka nama isii biyyarraa fideetitti illee akka oromummaatitti illee akka islaamummaatitti illee akka arsooma akka biyyummaatitti illee itti gaafatamaa rabbii gaditti eenyu biyya Dubaay keessatti ana qaba haati faatee kanuma siin jechuu barbaadde wal faamu eeywa shuufi asli maali si fakkaate ina nama karaan haati faatee jette dheeraan sun hin dheerate malee gabaabduu mata yani isin nama arrabsaati ani isin leen beeku hayyoota nallee hin beeku an kanuma siin jedhe sadina me asli maal si fakkaate ina an fakkaate kafattee haa fudhattu jette sanitti ilama amina dhageeffadhu bakka haa kakattu jette sanitti jechuudha maabraatiin irra cufanii boodaanes yoo online irraa baya gizee takka dubbadhee deemuu barbaada online irra bullanu ati online irra no barre widdi ana arabna kabajaatin arrabsitee filoo mata kana arrabneen deebatu aminaati yana hojii naa ta'e soo maabraatiin sitti amma ati eega waan kana itti gaafatamaan si ta'e 900 kana ka isiin mana arabaa dalayde kana arabnichi sirratti erge moo osoon ergin itti erge jedheen aslan hin ergineeyyu aslan namicha amma bilbilte odoo ati keessa jirtu odoo atamma keessa teetu kana namicha haa bilbiltu ergeef jetteem yookiin ammoo anuun bilbila yookiin ammoo hawwiin na bira jirti haa bilbiltu hawwiin na bira teette dhagaa waa'ee isii dhiiset waa'ee gannoo dhiisi namichi birri isii kana sitti erge moo ergine hin ergine aslan namichi silkii narraan kaasu wala mucattii akra galchitanillee waraqaan hojjetu namichi dawaama hin beetti mucattii tana bar odoo manarraa deemi bakka tikeetti si muru an sin barbaadu ofii isiiti lakki an galuun barbaadu dalagaa biraa galuu barbaadanna an dalagaa biraa si galchuu hin danda'u gizee duraallee maqaa kiyya na balleessaa turte
جد اسمتي انا متي نما لما رقا قبا اصلي اسي في مچا وي غوس اساني كيس غوس اساني تاس كيس جر نو يو ان نو هربانه سراهم مره اوبسي جدني سغلي قبامو سغلي جرالي كان كان اجايب اما تبك مچيوت انا بوفته غلچتل ديفا منا غوديتي اصلي وسو مجتي تنا ملقا يسين حجت نمچي هنكنني في تبرا مال غدو غرغرتيات اكمتي ما غرغرتيات سربنيا ما غرغرتيات ورقه النفس الناس الكي سرا هنكاسو مال غدو غرغرتيات مجتي تنا مال غدو غرغرتي هاي وفي رجا وفي بوجرتي برغ ما تنورموس وفي رجا وفي بايجرتا برياتين وفي رجا وفي بوجرتا بر وسو ملقا تنا هنكنني مجتي تنا ديبي دغه فدوين لا ما بكفوفت مجتي تان مجتي تان ما بكفوفت ركته ديبته من كنا لا ركتن ديبني قوفاف ديبته قواسي تبچوداف كيلو له كيس ديبته غنو من كنا ركده ديبه امين انا دكوبه جچو جوله سيكرت تم جوله سيكرت جچو جوله نتي كاميرا بنت سغلين ورا ابدتوني حاجه اتني حاجه اتي فباسي وان فته وان فدكه سني حاسبتن مالسي تكوان دبد كاميرا بينا ورابي رسل نمني انا من كيكيسا تاعي نما هذا كيسا غدي اجوله سنت دفت جچو انا مرتسيته غدي باتي اخر رمال جت وبليي نسي حفتامي او بليي تكتي مرته هاغلچتو اسينو يوسلا ودونتاته خرا رغبامنه قلا جت جوله مسين فرسيت تكن اسينو ور الفناتي من الدبستني قلبا اكن بوتني جاسي جوله نغافت ميتمي اصلي بكفي بليي يبافته دولت انا غافت بليي يبافته دولنا اسينو بركن براباته ريسي تلخلتا انت مال قدوف ملكسي قبجتي مال قدوف غرغرتات دلال انا ردوسي اصلي واي بليي كمان يستسقب بليي تاتي Ganno dia apa barbadana kabarbadan goda diga nama gajisat sani bu waraka tani wanno banatani man ufata banatani tin bashan nantani sen diga hada miskina gannaqatin mujatti tana osomin danjeri ma tabra fute wani tabra fute bakabufte ma diga tana dalaga kan دلقات انت دلقات وفيمس ساجتنا مرة دفر عرباكيش اتي فيمس انت تيجا هذا مسكين هاتين جدين نجرات كاميرا منك يسجل فتنا من هاتي كابين يا بس ترى كيسات النفنا اسمع جاي ما سوني تبو روك انا ما تاكل على بعد دلقات امنا ترى تكنا بسيطه امنا تقومي تبي اصلي بردو بيلا فجرتي بر اصلي دغه فان وغا كدان وجته بر راس تنين قبل راس ما من عرباتي نما باسو بري تاني فوده كاي تام باسه كاي ان شاء الله بولي تكا وجتو لما وجتو باسه كاي سراتنيا برا بكبوسا من داتاني فوده كاي ان دلتون من داتاني هنفونه سراتنيا برا فوده بكبوفت غافا سراتنيا برا بكبوفت تن نميتي تن الرا مال قد مال جتن نمي كنر مجتي تن ما قبا انقب اللي برو دفتين نوتي اصلي بر دبين لفجرتي بر دبين ادي لفجرتي دبين لفجرتي ارغيرا انغارو yoo suuta tasgabbeessine haadha fa'aa aaminaa fi gannoo walitti araarsine araara jiraan fedha bar wallahi araara jiraan fedha waan inni marra qaba lachuyyuu asli ati faatee dhimma biraan irra qabatte haa dhuftu ati yoo haqa mucatti baasuu barbaadde akka namni tokko akkana faanaan dubbanne Amina waa si gaafadhu ina asli mali akka namni tokko faanaan dubbanne Amina waa si warga sira jirtan no bas akka namni tokko faanaan raalee dubbachuu qabdu na wajjin illee dhimmisi dubbisuun jiru akkan yoo nama bakka bu'u bas anu dhimma takka hundi sinirra qabdu eshi amma dhage eshi tole galatom anu ma kabaje dhufu rabbi si akabaju ani beeyta akka nama kenna waan gaggaarii malee waan wannoo kana yaadu negatiifi kana laalu positive ilaal amma laal aaminaati yamaal beeyta tokkoffa mucayyoo tana fitu biyyarraa fitu birrii kafalattee dhufte tolan finne lubbu dalagaatitu gachi arabdi ati bira gachite kun birrii aaminatti si kennee jedheen fedhu si haa kennu fi baatu namitti tanammotu bakka isiin irraa baate bakka ina maali beeta asli bakka sanitti chaarjarii kiyyallee dhaabataa jira yookiin ammoo silkii keetti seenaa fit silkii kee maal si fakkaate muyyattii tana
odoo warri kun rakkisee qaniisan namichi kun waan kuwadhi wanni kun dhufu beekaa fi yaagannoo kootu namicha kanaaf bira dhaabadhu raatiba kan kee irraa fudhadhu. Amma yeroo ammaa kana keessa raatiba kan kee namicha kanaan gaafadhu namichi raatibni kiyya naan buune 30 irraan naa bu'a. Amma harkaan qabuu jedhee deeme namichi kana ka isin dhageettu gurraan. Ammallee lammataan mucattiin tun na dhukkube biyya galuu barbaade jettee dhufte malee wayim warri kun naa deebe wayim warri kun waa wayina godhe mucattiin tun afaan ofiitiin bira tartee kilmaana dhaasa'u kun borgoggoguu danda'a. Afaan ofiitiin haasofte warri kun warra gaalii daragadhu jetteeni namicha kan mucattii tana wajjin iyyuu haasaanii mucattiin deemte. Siigalee namichi dawaama qaba. Namichi kun dawaama qaba. Itti bilbila mucattii tana odoo mucattii tana kaansil godhee odoo ani mucattii tana odoo tikkeetti siimurraa hin deemini odoo jedhaniin baatee deemte paaspoortii kiyya muujii bakka biraa garuu barbaade jette malee namni mucattii tana lakki isin galchinu lakki bakka fuudhe si deebisa anas keessa dalagachuu barbaadennaan nama dalagachuu fi dalagaa nagalchitaan allaa isin galchu qanii duraatu narraa dubbatte yoo dalagaa allaa nama bira deema ijoolleen naa bilbilaa jirti maal ta'aa jirte ookee ijoollee si bilbiltu bira deemi jedhee paaspoortii si kenneef ofirraa oof. Kummaan kana caalume maaluma jirame fakkeenyaaf yoo namni namumarraa dubbachuu maqaa olii xureessu maal dubbana maal ajandaa godhannaa yoo ta'e malee naarrabsuu dandeetti monki waan feteechuu dandeetti. Haa haasoftu garuu immoo zambi manarraa dhiqaa ennullee taanaan. Tole amma waan siin jedhu furmaanni mucayyoo tanaa maali reeshi? Furmaanni mucattii tanaa? Haa bilbiltu namicha kafiilaa xiqqaanii duraallee namicha kafiilaa bira dhaabatte nama sadiin jirraa yindoom yaadadhe maal jetteeni ani biyya galuu barbaada lakki eega biyya galuu barbaadde akkaawuntii kenkee biyyaa tirasii arga siin hin jenne gannoo namichi maal siin jedhan amma jechuu dandeessu kaameraan waan biraan waraabuu dadhabe bakka isaa waraabuu wayii dadhaba ankaawuntii silkii kanarraa fuutee jechuu afaan kan keetiisii dubbatee kunoo ammaan tana sirra hawaadhe amina. Namichi sirra hawaaladhaan waliin dubbattanii namoota yunda waliin naan jedhe galgala galtee yaada jijjiirte malee. Ani wallaa dhallee borullee ati mallaqa kiyya daa'ima kiyya gaggoombiftee akkana goote jettu sababbii malee akkana namni gannama hin gombisu. Diraama 2,600 jala nyaata yoo sanillee 2,600 keessa birrii 21 mucattii iyyitee Madiinaa Qaadirii sababbii arrabsee waan godhe amanee. Kuma diddama birri dirama 2,600 keessa birri 20 naa kennitan yoo sanillee ammallee deebitee hin galaana dhukkubaara jedhee jennaan ijoollee ofii mirkaneeffannanii ijoollee isin qarqarte ana taphibeen jalasatte waan qabattu kaameraan waraabaa akka sagalee jaraa waraabaa jarri sii dubbatte lafa zigganna dhiiftee na biraa lixxeetti murin dhageeffadhu gannoo atillee. Waa'ee birrii 900 namicha biraa kana dhiisee gara namichi sitti kennin duuba intala tanallee baga kaansileeshin hin godhin galatoome mucayyoon tun yoo biyya galuu barbaadde. Biin itti hin beeku kagalan mana ijaazaa galan yoo waa argatan shaqqalataa jechuudha. Argitee gurdii hudduurra godhatanii mandara keessa zooraa yoo waa argatan maal godhanii dhaabatanii suura viidiyoo hojjetanii asirra maxxansanii warroonni biyya barbaaddanirraa dhufuu barbaaddan heeloon hun jedha waa hundaan nutu sinirraa guutaa akkana sinii goona hin dalagattanii jedhan. Miskiinni keenya laaqobsachirraa gabbuusee heeloo jedhee miskiina biyyaa itti baaseetiin itti fidata akka hadateennaa tan. Gaafa kaan maal gootiree arabaa walii galtee yookaan namoota tokko nama biiroo hojjetu walii galtee fuutee gurguratti nama seera qabu wayii walii galtee jechuudha. Gaafa achi galte arabni ajjeesee waan barbaade godhee isiin jaarsa ofiitii waliin kaameraa mana keessa galfatte yookaan akkuma tanaa televezyiinii ittiin galfatti mallaqasanii suuqii ittiin banatti uffata ittiin gurguratti quban qabdu miskiina jechuudha. Afaan kamiin gaafatti maaliin gaafatti xunfish jechuu hin dandeettu. Kaan asitti jedhee odoo takkaa miti odoo 8 arabni irraa fuudhee waan dandeettii gaafachuudhaa hin qabdu maaliin gaafatte ta'uu ofiitiifuu seera hin qabdu yoo seera qabaatte seeraan nama gaafatti bara. Arabni rabbiin sodaatee kennaafii jira malee dhibbi keessaa parsantiin 95 rabbi tu danda'a malee omaa isaan danda'an jiran. Waa takka gaafachuu hin dandeettu hattoonni Dubaayii hundi isii jechuudha. Takkittiin isii waraqata seeraan qabdu. Jarri nu gabbaate ruuza bitawannoo ibdattee ol deebi'uu hin dandeessu. Aaminaa tan ol deebisaa namni biraallee birriidhaan himata. Asiin dura dubbiseenii na diddaa isiin na agartuuf viidiyoo ba'ee. Mee waan tokko qoy osoo gaafii sanitti tara hin deebifna. Gannoo. Oye. Kaameraa isiin maalin shamarran isiin biyyarraa fiddutu
jaarsa jalaa xabbasaaf galfatte mana keessatti jaarsa eeguufi. Ani suutanuu deebisi kennoo ta'e. Maal beekan jaarsi sillee nama jabaa lakki kaameraa homaa waan eeggattu galfatteerti malee ani waa maqaa isiillee. Jaarsa eeggatti moo qabeenya biraa isin qabdu wayiitti. Jaarsi isin mana nooltu kun ijoollee hojii dhabdee achitti akka maleetti jirti achitti ijoollee masan jalaan yookaan qabataa fi galfatte na fakkaata. Okay, namni 2,000 fi 4,000 fi 300 jirtan kun argitanii namni obbola haadha teessan gannoo bira dhaabbachuu barbaadan